Obboloota koo addunyaan keenya kun jijjiiramtee jirti. Guyyaa guyyaatti nama ishee faana yaada jijjiiramaa qabuuf badhaasa gurguddaa laachaa jirti. Namoonni hedduun Itoophiyaa keessa ta'anii biyya alaatti faranjiin mindeeffamanii ji'a ji'aan maallaqa kumatamaan lakkaa'amu argachuutti jiru. Egaati akka durii dargaggoonni keenya maallaqa doolaaraan argachuuf jireenya isaanii jijjiiruuf kana booda dargaggoonni keenya beelaan hongeen galaanaan lubbuu isaanii dhabanii akkasumallee shamarran keenya shiftootaan gudeedamuun qaban. Egaati obboloota koo abshaala ta'uu qabna. Asuma teessanii maallaqa doolaaraan argachuu ni dandeessu. Akkamitti akka ta'e tokko lamaan waliin ilaalla. Egaati obboloota koo baay'een keessan kanaan dura viidiyoo waa'ee hojii online irratti hojjetame argitanii viidiyoo sana ilaaltanii hojii sana eegaltanii dhumarratti wanti sun soba ta'e baay'een keessan itti gaabbatanii jiraachuu dandeessu. Kun anaan illee waan na hojjechaa turedha. Garuu an chaanalii kiyya kanarratti waan isin barbaachisu waan dhugaa wajjin kan wal qabate qofaadha kan inni isinii qabadhee dhufe. Sababi isaas har'a waan sobaa yoon isinitti hime bor isin faamilii koo taatan na wajjiniin imaluu hin dandeessan. Isin anaaf maatii koo obboloota koo firoottan koodha. Akkamitti waan sobaa isiniif qabadhee dhufa. Matuma waan isinii qabadhee dhufe kana yoo barbaadan sirriitti itti qorachuu dandeessu. Wanni kun waan dhugaa wajjiniin wal qabateedha jechuudha. Garuu waan isin hubachiisuu barbaadu tokkotu jira. Oromoon yeroo mammaakuu akkas jedha. Jecha kana yeroo baay'een fayyadama. Abbuqqadheen nyaadhaan hudhee nama ajjeesaa jedha. Egaati obboloota waan hundumsaa obsa nama gaafataa jechuudha. Obboloonni keenya dur ta'u arras lubbuu isaanii aarsaa godhanii beela'anii baay'ee dadhabanii biyya ormaatti dararaa hedduun irra ga'eeti kan nama ta'anii kan bareedanii kan miidhagan wanni tolatti argamu hin jiru. Aarsaa kaffaluu qabna. Namni takka biqilaa dhaabee firii isaa irraa argachuuf dirqama biqilaa sanaaf kunuunsa gochuu qaba. San booddeedha ija gaarii kan irraa ciratu. Isinis waan takka amma eegaltanii ammuma ija isaa irraa cirachuuf kan deemtan yoo ta'e waan milkaansa keessanii kan nama yaachisudha. Egaati hojii onlaayinii maallaqa hedduu argamsiisuu danda'an jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiran shan isiniif qabadhee dhufee jalqabaa kaasnee hanga dhumaatti waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti yuutuubiidha. Yuutuubiin ulaagaa adda ta'e kan hin gaafanne hedduun keessan eegaluu kan dandeessanii fi beekumsa galmalee kan hin gaafannedha jechuudha. Namoonni hedduun yuutuubii eegalanii jireenyi isaanii jijjiirame yuutuubiin baay'ee beekamanii maallaqa kumatamaan lakkaa'amu argachuutti jiru. Yuutuubii eegaluuf maallaqa isin barbaachisu maallaqa gochuu qabdan ulaagaa hundumaa viidiyoo yeroo darbe irratti isiniif qoodeen ture. Video sana chaanalii kiyya kanarra waan jiruuf deemtanii ilaaluu dandeessu. YouTube eegaluuf waan adda ta'e hin jiru. Bilbilli harka keessan irra jiruu fi iimeelii qofti ga'aadha. Booddee idea generate gootanii contentii wayii irratti eegaluudha. Contentii maal irratti eegalaa jechuu dandeessu. Yoo barbaadan barumsa amantaa barsiisuu dandeessu. Waan afuuraa wajjin wal qabatu barumsa amantaa barsiisuu dandeessu. Yoo barataa taatan waan keessa dabartan takka barsiisuu dandeessu. Nama kan biraaf bu'aa ta'uu danda'a. Yookiis immoo jireenya guyyaa guyyaa keessanii dabarsitan hojjettanii achirratti upload gochuu dandeessu. Maallaqas hin kaffalchiisu. Akka storage-itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa baay'ee jaallattan, viidiyoo baay'ee jaallattan tokko sababa storage-idhaaf bilbila keessan irraa delete gochuu dandeessu. Yookiis immoo bilbilli keessan hatamee sababa sanaan waan baay'ee jaallattan tokko lose gochuu dandeessu. Garuu YouTube irra yoo upload gootan dhalli keessan illee viidiyoo sana arguu danda'a jechuudha. Waa'ee YouTube wajjin kan wal qabatu detailii viidiyoo kan biraa isiniif qabadheen dhufa. Lamaffaa irratti hojiin onlaayinii jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiru TikTokidha jechuudha. Baay'een keenya ni beekna TikTokii waan fayyadamaa jiru nutti fakkaachuu danda'a. Sababuma seennee itti bashannannee itti boqonnee baanneef. Garuu TikTokii fayyadamaa jirra jechuun hin ibsu. Sababni isaas nuti hanga fayyadamaa jirru caalaa maallaqa keenya lose gochaa jira. Yeroo keenya lose gochaa jirra. Waan namni takka produce godhe yeroo hundumaa consume gochaa jirra jechuudha. Namni sun wanna sanaan followers argataa jira, wanna sanaan famasii ta'aa jira, wanna sanaan maallaqa hojjechuu jira. Garuu nuti itti boqonnee itti bashannannee baane. Haa ta'u waan xiqqoo tokko ga'een goone. Garuu TikTok irraa maallaqi kumatamaan hojjetamuu ni danda'a. Akkamittiin TikTok irraa maallaqa hojjechuu akka dandeessan isinitti himu. Yeroo jalqabaatti tarii maallaqa isin hojjechuu dhiisuu danda'a. Sababni isaas hanga audience amma ta'e tokko followers amma ta'e tokko build gootaniitti jechuudha. Followers amanamoo isin jaallatan wayii tokko egaa walitti qabataniin booddee namni beeksisa qabatee gaafa isinitti dhufu beeksisa beeksisuun maallaqa argachuu dandeessu. Amma immoo akka duriiyyuu miti akkuma YouTube TikTokiinis viewdhaan kaffaluu danda'ee jira. Akkamittiin TikTokiin viewdhaan maallaqa kaffaluu danda'u akka banattan chaanalii makiyya kanarratti isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo sana deemtanii ilaaluu dandeessu. Viewdhaan maallaqa argachuu dandeessu, beeksisa namaaf hojjettanii maallaqa argachuu dandeessu. Kana qofa miti product mataa keessan yoo qabaattan immoo product sana gurguruudhaan maallaqa argachuu dandeessu. Egaati TikTokeroonni hedduun biyya keenya yeroo dhiyoon asitti jireenyi isaanii baay'ee jijjiirame Dubaay akka bakka bashannanaa lookaalii wayiitti deemanii bashannananii yeroo deebi'an argaa jirra. Kanaaf egaa isin maalirra jirtu? Hojiin onlaayinii jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiru inni sadaffaan
Upwork waan jedhamuun. Upwork jechuun tarii dhageessan ta'uu danda'a. Kanaan dura hojii onlaayinii maallaqi guddaan irraa argamudha jechuudha. Upwork jechuun nama hojii hojjetu tokkoo fi nama hojii hojjechiisu tokko pilaatfoormii wal quunnamsiisudha jechuudha. As teessanii biyya alaatti hojii argachuu kan ittiin dandeessanidha. As teessanii biyya alaatti faranjiidhaan mindeeffamuu kan dandeessanidha jechuudha. Baay'ee pilaatfoormii seenaa namoota hedduu jijjiiraa jirudha jechuudha. Upwork irratti kan isinirraa eegamu isin firiilaansarii taataniiti kan seentanii san booddee namni hojii hojjechiisu sun immoo achirra pilaatfoormii sanarra jira kan walitti isin fidu pilaatfoormii kanaadha jechuudha. Upwork irratti hojii akkamiitu hojjetamuu danda'a akka jedhamuuf viidiyoo editeerii taatanii seenuu dandeessu, tiraansileetarii taatanii seenuu dandeessu, wantoota xixiqqooti kaasan afaan hiikuu, waan xixiqqooti kaasan waan hanga guddaatti even daataa intarii ta'uu danda'a waan hedduutu jira jechuudha. Upworkiin jireenya namoota hedduu jijjiiraa jira. Kanaaf Upwork akkaawuntii banachuu qabdu yoon eegaluu qabdu jechuudha. Inni arfaffaan jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiru hojiin onlaayinii Itoophiyaa keessa taa'amee hojjechuu dandeessan namni kam hojjechuu kan danda'u forex tradingidha. Forex tradingii waan jedhamu kana namoonni hedduun keessan dhageessaniitu jedhee yaada. Waa'ee information kana yeroo baay'ee namoonni yeroo kaasan dhageessanii jirtu jedhee yaada. Forex trading jechuun akkuma maqaan isaa irraa ibsu maallaqa sharafa alaa jechuudha. Fakkeenyaaf reediyoo irraa ta'uu, televezyiinii irraa ta'uu akkaataa adda addaan yeroo baay'ee warqiin guyyaa irraa hanganaan bitamee hanganaan gurguramaa oolee, doolaarri tokko hanganaan bitamee hanganaan gurguramaa oolee kan jedhu dhageessanii akka jirtan abdiin qaba. Sharafa alaa kana bitanii gurguruu jechuudha. Gaafa bitanii gurguraa deemtan exchange gochaa gaafa deemtan maallaqa hedduu irraa argattu jechuudha. Forex tradingii akkamittiin akka eegaltan yoo barbaadan viidiyoo isaa isiniif nan hojjedha. Yeroo dhiyootti viidiyoo waa'ee forex tradingii wal qabatu full koorsii isiniif qabadhee nan dhufa. Chaanalii makiyya kanarratti na eegaati forex tradingiin seenaa namoota hedduu jijjiiraa jira jechuudha. Awaarnesii qabaachuu qabdu, dammaquu qabdu obboloota koo. Inni dhumaa inni shanaffaan drop shipping kan jedhamudha. Drop shipping jechuun tarii waa'ee kanaas dhageessanii jirtu ta'uu danda'a. Hojii onlaayinii seenaa namoota hedduu jijjiiraa jirudha kunillee. Drop shipping jechuun kallattii fakkeenya takkan isinii fudhadha. Yeroo dhiyoon asitti namoonni Alibaba irraa kallattiimaan Itoophiyaa keessa ta'anii wantoota adda addaa meeshaalee adda addaa yeroo bitan argina jechuudha. Kana jechuun drop shipping wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. Kana jechuun kallattiimaan kaampaanii meeshaa tokko produce godhu wajjiniin waliigaltee uumtu jechuudha. Waliigaltee eegga uummataniin booddee onlaayinii irratti suuqii banattu jechuudha. Akka onlaayinii irratti suuqii banachuu wayii. Yeroon akkas isiniin jedhu dirjitii tokko wajjiniin eegga waliigaltaniin booddee piroodaaktii isaanii sana onlaayinii istoorii banattan onlaayinii istoorii yookiin onlaayinii shooppii mataa keessanii kiriit gootan sana keessatti beeksistu jechuudha. Namni takka gaafa onlaayinii irratti waan isin beeksistan sana bitachuu yoo barbaade namni takka yoo bitachuu barbaade kallattiimaan kaampaaniin sun namichaa fi meeshaa sana kallattiimaan namicha sanaaf ergaa jechuudha. Isin immoo namicha waan sana bitatee fi kaampaanii sana waan wal quunnamsiistaniif gidduudhaa bu'aa argattu jechuudha, maallaqa argattu jechuudha. Waa'ee kanaallee diteeyilii viidiyoo isaa isiniif qabadhee nan dhufa. Yeroo dhiyootti afaan Oromoon koorsii guutuu isaa isiniif qabadhee nan dhufa. Egaati obboloota koo wantoota 5 Itoophiyaa keessa taatanii hojjechuu dandeessanii fi maallaqi birrii kumatamaan irraa argamuu danda'u. Namoonni hedduun ittiin miliyeenarra ta'aa jiran, namoonni hedduun ittiin jireenyi isaanii jijjiiramaa jiru. Waan 5 waliin ilaallee jira. Wantoonni kan biroon kanarraa hafan illee danuun ni jiru jechuudha. Waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisa. Viidiyoo guyyaa irraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Ammas kan isin jedhu chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun yaada keessan koomentii keessatti naaf qooduun hiriyaa keessaniif illee viidiyoo kana share gochuun akka na jajjabeessitan asumaan isin gaafadha. Waan isiniin galle yoo jiraate immoo koomentii keessatti na beeksisa. Waan na wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa.